Khadija, mana katalam jechu jirsoon akka wanti jennutti dhiifamaa hin booyin jabaadhu. Ani kan injo mucaa xiqqishaa kan keessanii abbaatutu mana gattee deemtaa akkana jee waraabee akka ati dalagachuu hin dandeenye akka ati deebituuf godhe moo akkami abbaa manaati wal la daa'im la jechuun akka ati deebituuf akkas godhe abbaan manaa kee abbaan mucaadhaa maaliif akkas godhe? La lakin waliigalleetuma biyya ba'e inni sanii fi mitiin akka hin jenneen viidiyoo wayii waraabinaa ergii daa'imni na dubbisaa hin jiru wajjin na dagodhaan illee booya indillee uumamaa nagattee deemte kaleemaa nagattee deemte naan jedha inni illee ani illee booya daa'ima dubbisuun illee booya waan ta'eef bakka suutee viidiyooma wayii waraabinaa ergii jedheen. Egas video takka lama waraabe dadhabe kanuma argee ima booya inni yoo maqaa keetti kaasanii naan jedhe video masan erge egas wayituma sanaan booyee jennaan halkan positive godhe ganama immoo comment haati wayii numarti daa'ima gannee dhufne maaliif video akkanaa gadhiistaa jettee na wayituma san dileetii godhe wallahi laatiin dileetii godhe naan Facebook fi TikTok garuma inni bitsa bidanii beeku andileetii godhe naan postii godhanii duyitii godhaniirani egas immoo ka ummanni foolootti guuraaru maalumaaf na biratti viidiyoon daa'ima kiyyaa dhabamaa jedhee postii godhe obsi haadha koo deebisee postii godhe beeka viidiyoon sun na biratti hin laalamne aslan ummatatu foolootti guuraara haati daa'ima sun jalaa duuteetti ruuta quftee yoona isin durba jettee jala namaa jala Khadijaa dhagaye Khadijaa waa'ee namaa dhiisii aniyyuu jechuu mucaa xiqqishaa maana dhiistee deemtaa maana gattee deemta jiru sanii arkeeyyuu anuu ilmoo kan qabne booye sigalee akka malee garaa balleessee daa'imni keessuni miidiyaa kanarra nama hedduu poost godhe jechuu akka malee garaa nama balleessaa yoo dhugaa dubbanne hin boohin laal yoo dhugaa dubbanne jechuu Khadijaa. Maaki mee ati kaa daa'ima hin qabne ka akkasi bootte. Haadha dhaltee jala maaltu natti dhaga'ama. Ayyeela Khadijaa. Khadijaa na dhagahaa jirtaa? Eessi dhagaara. Koo hafuura baafadhu bishaan dhugi xiqqishoo bishaan dhugi akka waliin haasofnuuf. Khadijaa. Bishaan wayitu hin jiru ani bakka taphaara ijoollee taphachiisuuf qophaa'e. Okay, obsi gaama laala. Yoo asin dura gasti ergadhe ustaaz Hamza biratti seeneen ture beekta ustaaz Hamza biratti ummanni baay'ee waadaan afgalee akkaawuntii kiyya keessa 33 bichaan naa gale ka ummanni waadaan naa gale jechuudha. Ayyee laal ati amma Khadijaa na dhageessaa laal Khadijaa amma bika mana alaa ijoollee daa'imni gizee ati bochu mana arabaatiif haarawaa ta'uu dandeessa. Waan rakkoo mana isaanii keessaa himuun tokko itti fakkaata sigalee araba maddii isaanii hin boo'an waan rakkoo mana isaanii keessaa isaan himachuu jirtu fa'aa itti fakkaata. Sigalaa jira. Obstee amma obsi obsi ayyee. Hayyee Khadijaa maaltu jira seetee addunyaa kanarratti namni kamiyyuu jireenyaaf jedhee nama jaalatu dhiisee hin deema. Kan ilmoo isaa ilmoo xiqqishoo ilmoo araasiidhaa dhiisee akkoo biratti akkoo isii biratti haadha biratti dhiisee dhufe meeqaatu jira. Abbaa biratti dhiisee meeqaatu jira. Kanaarra miidiyaa kanarratti akka nama koofurtiin waliin taphatu meeqaa jira sabbata garaa isatti hidhatee dalagee ilmoo isaa mana qaraatii bireedaa qaraasisaa saayikilii inni barbaadu bittee fi waan inni barbaadu gootee fi meeqaatu jira jechuudha. Ati amma tokkoffaa dalagataaf biyyaa baatee liqeeffattee biyyaa baate miti Khadijaa. Liqeeffattee biyyaa baate yoo amma galtee ilmoo keetiif maal gochuu dandeessaaf? Waan itti dalagaa banattee dalaydu hin qabdaa maallaqa. Qabu yoo sanii bar waan si bira dhufee fi maaki waan si bira dhufee fi maali waanuma
dalagaatti jalqaboo uummanni Oromoo yoo nagar gaare gabaa xaragadhee daa'ima kiyya guddifadha jedheeti. Abbaa manaa keeti qoy abbaa Osoo manaa harka qabadhee maal Khadija godhaa? Osoo waa qabadhee maal godhaa? Gara miidiyaa kana irratti booya. Khadija na dhagaye ayyee akkasi namni hundi akka keeti ilmoo dhiisee ka dhufee ilmoo isaatiif immoo amma jireenya ifi kasala ta'eeti jireenya ilmoo isaa meeqa ka jijjiiree jira jechuu biyyuma Arabaa kana ka jiru ilmoon isaa mana barnootaa ijoolleen tujjaaraa barattuu baratti. Osoo ilmoon akkasii boochuu osoo siyaadee ilmoo haadha koo siyaadee naaf hin dhuftu osoo joonniin dhufa fa'aa jecha isa duubaan dhokattee booyaa jireenya bareedaa ilmoo ifii jiraachistu jira. Atillee naarraa akkasitti jabaattee ilmoo kan keessan kabboo san akka hin boonyetti jireenya waan inni barbaadu gootee fi waan inni fedhu gootee fi jiraachisuu hin dandeessa. Gaafa immoo maallaqa walitti qabatteetti deebitee Itoophiyaatti jireenya bareedaa haa ilmoo keetii waliin jiraachuu hin dandeessa. Garuu amma kan inni ansi gaafachuu jedhee abbaa manaa keetii waliin naga qabdaami ilmoo kan kee ka dhiistee dhufte bikka isaan malutti dhiistee dhufte immoo bikka silaa narraa dararanii narraa ajjeesanii narraa rakkoo keessa seena bikka jiru dhiistee dhufte. Maal jetta? Dhageeffadhu na dhageessan ilmoon kan kee amma ati dalagaa jirta bikki ilmoon kan kee jiru bikka ilmoo kee dararan jira ilmoon kan kee ilmoo kee tira rakkoon ga'u jira. Hin jiru. Okay ilmoo kan kee wanta ka rakkoon irra ga'u jechuudha miti ilmoo yaaddee akka haadha takkatti ilmoo kan kee yaaddee ilmoo kiyya bakka eega inni maana dhiistee deemta maana gattee deemta jee booda garaa na dadhabeetiin akkana boo'u jira galuu barbaade malee ilmoo kiyyara rakkoo hin jiru jettee yaadda miti moo akkasii miti. Akkasii. Okay. Akkasuma inshallah wanni ga'uun jiru anumaan sammuun kiyya jeeqamee dalagachuu dadhabee sammuu kiyya jeeqamaara akkuma argitu ijoollee Arabaa guddisaara adadumaan ijoollee Arabaa dhiifullee uffata uffisullee suma yaadadha isiilleen maal taate sammuun keessa deeme maal godhaa hartaa faayatteedha jeetti. Waa dagachuu waan jalaa gubatanii. Naagalee jira bakka amma waan asii hojjetu jiru. Gaayis wanti ifa maanaatu viidiyoo sirraa cufee xiqqishoo wanti fudhadhu xiqqishoo haaraa galfattu amma isin akka eegtutti gaayis mucaa xiqqishaa tokko argitanii jirtan miidiyaa kana gubbaa harmii koo maaliif na gattee deemta maaliif na dhiistee deemta abbaatutu waraabee sagalee san isii ergee natti fakkaata abbaan yoo akkas gochuun qabu ture abbaan manaa keetu mucaa daa'ima akkasitti viidiyoo irraa waraabee sitti erguun qabu ture biyya namaa jirta akka kiyyatti bultii keessan geessee barbaade osoo hin ta'in gochuun qabu ture atillee miidiyaa gubbarratti gadhiisuun qabdu ture saa miidiyaa gubbaa gadhiistetti namni miidiyaa maaliif gattee deemtaa ati haadhaa miti ati akkamii waan akkanaa goota jechuu danda'a ati amma jechootni namaa sun si miidhuu danda'a garuu jecha namaa osoo hin ta'in kalaaluu qabdu waan ati hojjettudha hojjette namni kamiyyuu si caala katti aanu hin jiru ilmoo keetiif situtti aana waan ta'eef hojjettee mana madaam caala gaa Itoophiyaa keessatti jijjiirama daftee fiduu hin dandeessu hojjettee amma baatii xiqqishoo hojjettee ilmoo keetii galtee ilmoo kan kee akka barbaaddetti guddisuu hin dandeessa garuu ilmoon kiyya rakkoorra jira bikkan dhiisee dhufe sun isaa mijjawaa miti narraa ajjeesan jettee yoo sodaatu ta'e yoommoo bikka miidhamaa jiru narraa miidhanii ilmoo kiyyaaf hin sodaadhee yoo ka'ettee maallaqa waan dandeenyu si qarqaarsiisne akka ilmoo kan keetii wajjin wal agartu si godhuu dandeenya. Garuu ilmoon kiyya rakkoon irra geessu boo'ichuma isaa saniin dadhabee yoo jettu immoo ilmoon daa'imni waanuma xiqqaan sossobanii ilmoo kan keetiif waan inni barbaadu saayikilii barbaadus waan inni barbaadu maaliin sii bitaa jeeti bitii fi akkasitti ilmoon kan kee immoo gammachuun akka jiraatu gochuu hin dandeessa. Ani kanan jaa waan biraan jiru miitu kaafadhu dubbadhu. Wanni gara keessan dhufeefi Video banadhu wanni na jala barbaadde. Anaan sirraa cufee yoo barbaadde banadhu ishee anaan sirraa cufee. wanni gara keessan Kun yaada akka obboleessummaati ishee. hayyee wanni gara miidiyaa irratti dhufee boo'eef maalidhaafi garuu waan barbaadeefi ofii kiyya bilisa
kiyana jala midhamara dalagachuu hin dandeenye. Ummanni Itoophiyaa na gargaaru galee gabaa dhaqadhee daa'ima kiyya guddisuun barbaada. Jireenya Itoophiyaa illee qaalii daa'ima beeka eega dhufee kana ji'a shaniin beeka garuu dalagachuu hin dandeenye. Wallaahi latiin dalagachuu hin dandeenye. Sammuun biyya jeeqamaara wanta akka yaadachuu hin dandeenye. Dhaggeeffadhu hin boo'in ati amma ka barbaadde dalagaa mana madaamtu hin ta'in miti malee ilmoon kan kee duraanuu akka ilmoon kee boo'u baraana dhiibu jira ilmoon kan kee duraanis akka boo'u akka haadha malee ilmoon jiraachuu hin dandeenye osuma beektuuti ilmoo kan kee ka boo'u dhiistee biyyaa baate durumaanuu hin beekta kana jechuun waa'ee ilmoo keetii dhiiste garuu ammaati dalagaa mana madaamtu sitti ulfaate miti. Natti ulfaane dalagaa waytu natti ulfaane garuu an daa'ima ijoollee na jeeti maadaamin na jeeti sammuun kiyya waa dagata waatu na jala gubata wallaahi dhasi waatu na jala gubata waa dagataara yoo gadi bahee faa kophee garagaratti godhee gabba achi yoo hin taane natti hiitee mataan kiyya kun akka wayii kana natta. እየተረዳችሁ አይደለም በቃ የኔ ቆንጆ እየተረዳንሽ ነው አንድማ እየተረዳን ጭንቅላቴ የተነካ ነው መተንኪ የጉንቱ ከማራስ እንጀዳራ እየተረዳሁሽ ነው ግን መዳም ቤት እኮ ሁሉ ነገር አለ ይሄ ጭንቅ አለ መሰደብ አለ መገፋት አለ ብዙ ነገር አለ በብዙ ነገር እንደ ሰው እንኳን አያዩሽም ይሄ አለ ይሄ ሁሉ ነገር አለ ሁሉ ቤት ነው ያለው አንቺ ቤት ብቻ አይደለም ግን